السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع ركبونا ده وتوني قال إسرائيل بكسر جيت اسم برا حاجة اسمه جتا. فيديو تكان أمار كلا باخي فيديو تسليم قديس تكان أمار كلا باخي. بلا تسليم بالتيو هنا قر رافض تنجرا جزام بالبلاسي جزام بالبلاسي فودي لالو بالبلاسي فودي لالو جزام ديبسو ما فيديو سلالي نانجت فيديو سلالي نانجت جزام فيديو لالو itu kan are terus tinjara amma asal agak di lebahe akasi dautonya kali arang apa itu lagi itu kare yo tanes taslimi man wala mitulni kuba kaptani sarat mangudo akemo isi da kef ude galche wan takalle tenjedin kurse isa kurse wana kan digalan dem jeni bradem amma taslim guyya lama ala bole mali fonata yette isa isi wala ichum dubbichu ya isa gorinta arketi mate akazi ayman ani dengad diwotana mal sinjedi bisi bradem wanni wa indana khati dibdu malat mal jechu kana chun tufidi jechu ramadun na tufateli sivin do balagese Sivin dua lagi je, bakat itu tinggi dua lagi je. Mereka bertanya, video lagi apa nanti? Bukan itu. Kalau yang di mana? Ini entah. Nih di mana? Berkah kalau saya kabat di riba. Aja yang di mana? Soft di riba aja. Nih yang di mana? Ini entah mi. Aku di MT kasih tiakhirat cibat sana walgaran afiat. Jadi entah berbadi ujinala di sana kedua je. Mana halas walit tingkap lu, kan nabi macam khayal. ياليفتي بهو يخانو تسيديبني بهو ولا مبلدو أملا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمع ركفوني خبجمتو تابي داوت تغيير بكجر تمر السلام تندي دوني رابكتي سنارك بسن جيتشا ولد ديبني أران تنهو تسليم ماي قبتي مريبتي يجون كيتينو لمو إن شاء الله قم الجمعة الرس وني قبتي سندي بيه أيماني Aiman dua dibaca feduna lor sejra roro sadat dabade nam hunda tu himade mana kana raile radimi amma sibma ifsa fada sinama heduna terge mana nadibise ilmi nama khuni khawasi khanu dabdamale khawasi he muhin dabdu echitin sa heddu nege hajra nam meqa dawale jalsa khayamalle kanati baka kanati sar kujra jalina himu jirani afan namatin butiti malifin diga jediti dila kana upset hawjira osumakkasi arranta nasta akhira aymana kanat agarre jani namatu nattime sanwafu isas wala makhaisa takabla dun jechuni dima ni lamano mali yotan yo ana wajinjirachu barbadina jalates ana filaddu yo khan taala dinte barbadu san filaddu tana laman keessa takka qabadhu malee waliin oofatti hin danda'amtudha. Waliin zagaafachuu deemu egaa namni tokko yoo nama jibbeessi firraa nama qulqulleesseeti nama firraachi baasee tan biraa yoo jaalates fuudha. Osoo jaartiin mana jirtu namni bakka hundatti dhalaa hojii agarre jaanii jaarsa fayyaa himuu xiqqeenya natti himaa oolu. Namni miiqagguun fi dawwalee tasliin baraarraan tana himan akkana jaanii naa himan. Dhugaadhaan illee nafaan namaa fuudhee jarjaree bultii yallaa gujee duraan obseef taadhaa amma ganaan isa himan. Tanumaaf daawwattoota kiyya inni jira yaamee jitiin waa lama filadhu jaa maaliif jechuudha viidiyoon waraabaa jirtuun sanaaf ragaadha maaliif itti tasliimii fi himan gargar bahanii jechuun namaatis waa hin oolamneef dalagaa isaatii fi waan inni itti jiru isin garsiisuufi. Guddaa wanni isaa amantii na kuteen shakkisiisaa jiru. Hatta eedaatu manam bulle guyyaa lama manatti hin galle dhiirota dalagumaatti jabaate dalaguma jira jeetiitiin taa'u jira bilbilee isa jirtaan jeeni bilbila ogguun bilbiluuf bakka dalagaatiin jira dalagaadhaan mashkuulaa galuun dhaqqabnee naan jee hayyee jeetiin tidhiise ammoo ijoolleen isaa wajjin jiran dawwalanii siliin maali jaarsa kedhalaa jalaa qabachuu dadhabdii ati maaliif fadhiisaa sii guutuuf dadhabee moo maaliif inni deemee yeroo hundaa dalagaan jira siin jecha dhalaa wajjin alatti harkaa jirra jaalaan isaan gaafannaan akka meeyiman bakkuma dalagaa jira jee gaafannaan
laa bakka dalagaan jiru bakka kanatti isaa fi michiyoo takka argine jaaniin naa himanii sanumaafuu har'aan tan inni maal dalagaa irraa galee dhiqaddafaa jee hammaama seenee hogguu dhufe filannoo waa lama keessa takka filadhu dabasan gabaabdumatti jireenyuma isaa hojjiituu kanaa quufee ganaa uuma namni bakka deemu eeyimaan akkas eeyimaan akka jecha oluu dadhabadhe. Sanumaafuu daawwattoota kiyya isinitti illee dheeradhee haala eeyimaan dhufuu kaameraa kiyya cufadheetiin walitti deebina hanqalumaan nu waliin turaan isinin jaa. Maaliyyati maaliif na yaamte? Egaa daawwattoota kiyya tuni waan dho'isan nama gaafatanii miti. Kaameraa kaattee jirta. Ijuma ta'e duratti gaafachuu barbaade dhufee ammallee na waliin jira. Waan irraa jirtullee hin beekne kaameraa kaattee taa'u jirta. Waan si gaafachuu barbaadan moo waan kaameraa dubbatti hin taane aadee rakkoon qabu salaamtaan gaafadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama arkafune kabajamtoota fi daawwattoota maatii chaanaala keenya bakka jirtan maratti salaamtaan teenya tan onneeraa burqite simbiraadha qabdu isiniin jecha akkami nagaa fayyaa keessanii alhamdulillah qalbii rabbiin nuti nagaa fayyaa qabna alhamdulillah nagaa walitti deebine tasliim kaameraa na dura kaattee viidiyoo asoo jirti waan irraa asoo jirtullee beeyne inshallah khairuma rabbi haa godhu. Isumarraa barra maaliin Suuraa kaayyadhee haasa'u jiru. Ati har'aan tanaa fi kalee eessaa dhufte? Har'aa fi kalee eessaa dhufte? Akka dalagaatti kan dhufu tumurii waan gaafii qabate? Laa bakka biraatii dhufte akkuma himaa. Tila kanaan amanuu dadhabtiituma kaameraa kaattee har'a eessaa dhufte amma saa namni dadhabee ergaa kana haasoo dheeressin gaafasilee. Laa haasoo dheeressuuf miti bare. Anis si duubatti hin dhagee. Eeyyama bakka dalagaan jiru dalagaa guyyaan fixee bahee bakka kanatti agarree jaaniin natti himu. Eenyu namni waan akkanaa sitti haasoo. Ati yaani bakka sana hin jirtu silaa bakka namni itti siimu sana hin dhayne. Waa takka irraa quban qabu dalagaa mashkuula na kootee narra dawulteetu na gaafatteemi akka dalagaatiin jira dhufuun dhaqqabne biyya lameen kana. Halkan saa malee karaa irra deddeemu biyya namaa keessa jirra. Keetiin dalagaa irra turraan achuma rafe. Kanamaas keessumaan fixee achuma rafee amma dalagaa irra tokko ofirraa deebisnaan arrasanii galee. Dhugaadha namni halku tokko bakka dalagaa sanii karaa irra deddeemuu jihee yoggutti dhiitee ni bula. Halku lama ni bula namni. Sitti himee moo sitti namni bakka dalagaa jiraatiin ani eeginaan dalagaa xiqqoo mashkuula na godhee dhufuun dhaqqabu. Sitti himee moo sitti namni. Nasi gaafatee natti himte. Laakiin itti bakka dalagaan jirtu ree halku lama bakka dalagaa namni hin bulu ree. Duraanuu hin bultu haa duraanuu hin bultu. Duraan ni bultaati. Ammaa barta duraaniitii fi ta'arraa waan waliif fideen qabdu ta duraaniitiis duraan. Kaalas kaammas bakkuma irraa dhufte. Akka yeroo jala deemna. Dalagaan sun wayyaa addaa takkuma bara. Dalagaan yeroo takka ni guddatti yeroo takka sitti onna taati. Guddatteeti akkasi bultee jechuudha halku lama. Ayyoo. Maali wanni biraa? Wanni biraati kalaas tanumaatu si bulchee malee bakka biraa takka illee hunda'i. Hunda'i. Eessa dhaqee duubatti hundagee jira. Eessa dhaqee jira? Bakkaati dheete immoo. Ati wanta wajjin deemtu jirtu intala warra. Taakee ta'e intala ati amma kun haasoo si keessa akkanumatti haasee. Laa isinii bakka hadiiqaa jaanii moomaan jaan dhaqee deemuu namni isin harkee barsanumaaf hin jaan. Eessatti hadiiqaa fi jinni yoo dhaquu qaban dalagaan oola guyyaa ni beeyta. Haasoo kanatti taane kana yookas taate nama wajjin deemu jiraachuu baattee maan galiin. Amma maali gaasa tasliimni irraa dhiise gaa. Ammaan tana siin dhiisa gabaabduu dubbii waa lama si gaafachuu barbaada. Tanuma waan itti na gaafachuu. Ani waa lama si gaafachuu barbaada. Maali waa lameen? Waa lamaan keessaa yookiin ana filachuu yookiin bakka deddeemtee dhalaa jirtu san filachuu. Wallaahi rakkoo. Arraan booda himan kun yoonii fi ati bakka akkanatti jirtu kana dhiisuu baatte mana kana keessa wajjinillee hin jiraannu. Maaliif yoo jette yookaan almaan mana kana sii dhiisa yookaan sumaan naa dhiisa gabaabduu malee. Amma haasoo afaan namaa kana ni dhiisa malee walitti hin qabnu tana booda. Anis jaartummaaf nan eeggatiin tan barbaaddee wajjin ala deemsisan eeggadhu jee mana kanaas walitti hin qabnu yookaan naaf himcaa fiyyaa dhiiftee bahu yookaan nuti sii dhiifnee bahu waa lama filadhu. Amma laalaan dubbii haasoo afaan namaa kana dhaqabu. Si dhageetiin jira duraanuu. Kanaaf yoo na dhageesse haasoo afaan namaa dhiisi caljii naamsaan jiraadhu. Anka khalas dubo wayin suuraa manaati wayin waan dabdina kaafadhu ni gala dalagaa wayi waasila galu jee wayin footoo daaraati manuma jiraadhu mana waan jiraadde jaarsa khiyya irraa baatee ni jiraadda mana
Yookaan ijaarsa kiyya taatee na wajjin jiraattee ni jiraadha. Maal si wajjin jiraachuutti hin jiru? Na wajjin jiraachuutti hin jirtu ta biraatti hojii ala jiraachuuf jirta. Ta biraa taate naa keessi qopheessitee Maa fi nan sii qopheesse tan qopheeffattee qabda. Ifuma itti nan kaasin gaalaaloo nyaafaa fi waan hin jirre kaaftee bar waan hojiidhaan arkee bar waan hojiidhaan arkee bar. Kalaaddiis. Wayin hijiba kan moo oofu jira ragaan qaba. Fidee gaafa ragaa san fidee walitti dubbannaa nagaa yoo jiraachuu barbaaddee naa musaan wajjin jiraadhu. Afaan namaa dhiisi keessaa bahi. Afaan namaa bar dhiiseeti si wajjin nagaan jiraachuu dadhabee barsiin na wajjin nagaan jiraachuu dadhabee. Jireenyi kun kanaa achi haa jiraatanii jira. Bakka nama bakka fedhaniif waan oolaniif waan bulanii galanii namni. Bika dalagaatiin bulee tasliin. Maa bilkalee bakka dalagaa duraan hin bultu bar. Maali yoon bulee mirga gahu. Duraan ni bultaati. Hin bulture duraan. Amma afaan dheeraa kana danda'u afaan. Hogguu deemtee alaa hoggumee guyyaa meeqa bultee dhufte anu si shakkate qaba. Hogguu namni gubbaan dabalamtee akkasitti ta'u. Ana amantaa boona namatti amanta. Sitti amanuu dadhabee gaaganaan. Kana dura si namana kana booda si amanuu dadhabeetiin jira. Maaliif si amanuu dadhabee takkara lama sadinatti heddummeessitee jira. Duraatii si waan akkana haasoo afaan namaatiin deemtu dhiisi bakka dheeyitee dhufte sanii si goorsanii si gadhiisanii. Tabakkaan dhaqee laaftu mallaaliiti ammaan tana waan isin jiran himinaaf qortii. Angwalama bichaan barbaada ganaa si wanni lammataa haasoo dhedheeressin hin jirtuuti. Naamusa jiraachuu barbaadnaan mana kee keessa ilmoo ta'e bira jiraadhu. Basaan ilmoo mootii yaa wajjin mana kiyya keessa jiraadhu. Akkas taanaan asis fayyinarraa. Jiraadhu. Wanni shakki fi maalii fi. Deemtee dhuftee galta yeroo feetee ala galta. Waa shakki laalama shakki fi jinnii nuraanis waan dhabdee na kaafadhu. Waan hin dhabeen si gaafadha yoomanii fi dalagatti jira. Oggooti ala deddeemtee dhuftee ani fi funfadhu haa. Amma haasoo kanaa kan nuraanis. Funfadhu haa akkas. Kun haasoo dubbiidhaan uummadhu jaanii. Nama karaarra si kaa'u jira tasliim. Amala qabne fidachuu jirta. Nama kamtu karaarra na kaa'u. Kalaas naamusaan jiraadhu. Naamusaan hin qaban duraanuu. Naamusaan mana kiyya keessa naamusaan taa'uun akka keetiitti olii gadhalaa jala deddeema. Niin deema. Dhaluma jalaa yoon deeme maal? Deemta. Niin deeme. Barqaa kun sadarkaa baatee dirree baatee. Hajee yoon deeme maal? Osoo oftuu dirree baatee jirti. Niin yoon deeme maal? Deemtaa mi? Oguu deemtee akkasitti akkaratti ichi baatee akkana yeroo ammoo sitti himee akkana biyyeessi gorseetiin si biraa deeme. Amma tuffiitiyya malee itigaa. Akkamitti deebitee waan akkana jedhamaa deebitee anaafis achittiin si dhufuuti achitti waan ati naa agartamee dalagaa naa agartaa keessa hojiidhaan isa agarsiisaati. Ajaa'iba numaa tuffumatiyya qabdaa numaati. Akkasii achi dhaqeetiin isa akkaan gurunaa agartan daraa tana.